Chaanala YouTube yeroo jalqabdan maqaalee chaanala keessaniif moggaasuun duratti wantoota kana gargar baafadhaa. Tokkoffaa maqaan bakka meeqatti qoodama akkasuma immoo faayidaalee fi miidhaaleen isaa hoo maalii jedhuun isin garsiisa jechuudha. Akkasuma immoo viidiyoo tana gama dhumaatitti ergaan waa'ee maqaa isinii addaan babaasee isinii ibseen booda tooftaalee lama tan maqaan chaanala keessanii filatamaa akka ta'uuf baay'ee isin barbaachistuun isiniif itti dabala jechuudha. Kanaaf viidiyoo tana hamma dhumaatti daawwadhaa isin jenna. Gama biraatiin chaanala kanaaf haaraa taanaan viidiyoowwan chaanala keessanii guddistan irraa argattan waan ta'eef chaanala kana subscribe godhaa isin jenna. Akkasuma immoo viidiyoo kanas laayikii kannaa fi obboleeyyan keessan bira akka ga'uuf gamanumaan tumsaa isin jecha gama viidiyoo teenyaatti haasofna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو خبجمتوتا نجين ربي بك جرت مرت إسن هذا كويتشا أراس فيديو براتين كبردي إسن دفيجودا فيديو باي إسن برباجستو خيستو يوتيوبرات هاريا فيجودا أنا فيديو أراتنا خيستي أكو مانجل كبرتي تكودا في حالة تيجودا وننين إسن غرسيسو غوسوتا مقاتي في أكاسو مو توفتالي لما تن مقان channel خيساني فلتما أكتو إسن برباجستون إسن هما يجودا. jalqaba irraa yoo kaafne maqaan bakka meeqatti qoodamaa jennee halaallu yoo ta'e maqaan chaanaloota YouTubeedha bakka lamatti qoodama. Isaanis your own name yookiin immoo maqaa dhuunfaa keessanii maqaa ittiin namni isin yaamuu fi akkasuma immoo brand name yookiin immoo maqaa keessanii ta'in jechuudha. Chaanala keessanitti moggaastanii itti yaamtanii yookiin immoo ittiin fayyadamtan jechuudha. Kanaaf immoo erga kanatti maqaa isaa gargar barree jechuudha. Maqaa mataa keessanii yookiin immoo maqaa keessan kan namni isinii yaamu chaanala keessa yoo moggaaftan miidhaas akkasuma faayidaas qaba jechuudha. Gama brand name-tiinis akkasuma faayidaa fi miidhaas qaba jechuudha. Kanaaf maqaa mataa keessaniitirraa yoo kaane jechuudha. Maqaan mataa keessanii yookiin immoo maqaan isin itti yaamamtan chaanala keessaniif miidhaan isaa jechuudha. Namoonni chaanala keessanii fi hojii isin YouTube irratti daleedan hin deeggarre haala salphaa ta'een maqaa keessaniin search godhanii haala saniin isin argachuu danda'an jechuudha. Gama faayidaa isaatti yoo ceenu immoo akkuma jarreen reefuu san jechuudha. Deeggartoonni keessaniis maqaa dhuunfaa keessanii baay'inaan karaa salphaadhaan chaanala YouTube keessanii seenanii viidiyoo isaaniis ilaalanii laayikii fi subscriberii fi akkasuma hamilee isinitti godhuu danda'an jechuudha. Gama brand name-tti yoo ceenu immoo brand name-in akkuma jalqaba irratti isiniin jedhe jechuudha. Maqaa isin chaanala keessan ittiin moggaastan yoo ta'u miidhaan isaa ammoo akkuma asirratti argitan kana jechuudha. Maqaan isin YouTube irratti chaanala keessaniif moggaattan maqaa isin duratti YouTuberoonni baafatee itti fayyadamu taanaan miidhaa guddaa qaba jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Salphumatti haala amma agartan kanaan jechuudha. Maqaa kiyyaan search godhe jechuudha. Maqaa kiyya yeroo search godhu akkuma argitan jechuudha. Warreen asii gaditti argitan kun hundi isaaniitu FM Technology jedha. Kana jechuun maal jechuudha? YouTuberoonni maqaa isin amma baafatan kana isin duratti baafatanii YouTube irratti yoo hojjechuun itti jiraatan maqaan chaanala keessanii search yeroo godhan jechuudha. Tarree boodaa irratti argama jechuudha. Akkuma asirratti agartan kana ani FM Technology jeetiin moggaasee jechuudha. Brand name-dha. Akkasumatti ani akkuma agartan subscriber keenyaas 4,400 fi wayii gama biraatiin warri asii gadi kun jechuudha hangas hin guutan jechuudha subscriberaas. Akkasuma immoo viidiyoon isaan gadhiisan illee hanga kiyyaa hin geessu. Akkasuma immoo tooftaalee garagaraa taniin an hin fayyadamne jechuudha. Kanaaf immoo warri isin dura muuxannoo chaanala YouTubeedha haala kanaan maqaa isin duratti moggaafate maqaan keessan akka tarree boodaatitti argamu isin godhaa jechuudha brand name-in. Gama faayidaa isaatti yoo ceenu ammoo maqaan chaanala keessanii karaa salphaa ta'een hubatamuu danda'a. Karaa salphaa ta'een hubatamuu danda'a yeroo isiniin jedhu fakkeenyaaf chaanalli kun maal jedha? Maaraakii English with Abii jedha. Kana jechuun ammoo brand name baafate Abii maqaan isaa keessa jiraatu malee. Kanaaf walumaa galatti wanni jechuu barbaade akka brand name-tti haa furannu. Maaraakii English yeroo jennu namni kun viidiyoo Ingiliffaadhaan wal qabatu yookiin immoo viidiyoo Ingiliffaa barsiistu chaanala kanarratti gadhiise jedhanii haala salphaa ta'een hubatanii keessa seenanii viidiyoowwan isaatis hordofanii isa jajjabeessanii laayikii fi sheer subscribe illee godhuu danda'an jechuudha. Kanaaf haala kanaan salphatti hubatamuu danda'a jechuudha yoo chaanala keessan brand name bareedaa moggaaftaniif jechuudha. Erga waa'ee maqaa chaanala YouTubeedha hammana isinii ibsine amma immoo tooftaalee lama tan chaanala keessan maqaa chaanala filatamaa ta'ee akka YouTube irratti argamuuf kan isin barbaachisuun isinitti hima jechuudha. Tokkoffaa maal yoo inni maqaan chaanala keessanii salphaa ta'uu qaba. Salphaa yeroo jennu
Qabxiin tokkoffaan chaanaala keessan yeroo moggaaftan jechuudha hanga danda'ametti lakkoofsa itti dabaluu irraa dhiisaa yookiin immoo irraa of qusadhaa isiniin jedha. Chaanaalli yookiin maqaan chaanaala keessanii filatamaa akka ta'uuf. Qabxiin lammaffaan immoo maqaan chaanaala keessanii ifa ta'uu qaba. Akkuma agartan asirratti Maaraakii Ingilish jedha. Maaraakii Ingilish yeroo jennu Ingiliffaa barsiisuunsaa salphatti hubatamuu danda'a jechuudha. Qabxiin sadaffaa immoo dheeraa ta'uu qabu jechuudha. Akkuma agartan maqaan chaanaala kanaa jechuudha Maaraakii English with Abii jedha. Haa ta'u immoo dheeraa ta'ullee maqaan kun haala salphaan hubatamuu danda'a. Maaraakii English jennee yoo sarchi goone isuma kanaatu as baha jechuudha. Maaliif chaanaalli maqaa kanaan jiru kana qofa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hamma dandeessanitti maqaa chaanaala keessanii dheeraa godhuurraa of qusadhaa. Qabxiin lammaffaa ammoo maqaan chaanaala keessanii wanta isin yuutuubii irratti daleedanii wajjiniin wal simuu qaba. Chaanaaluma kanarratti fakkeenya isinii fudhadha jechuudha. Kana jechuun kontentiiwwan yookiin ammoo viidiyoowwan chaanaala kanarratti dalagamuun wal simaa jechuudha. Maaliif maqaan isaatis Maaraakii English with Abii jedha. Gama biraatiin ammoo viidiyoowwan as keessatti dalagamus Ingiliffaa barsiisuudha jechuudha. Kanaaf maqaan chaanaala keessanii viidiyoowwan chaanaala kanarratti daleedaniin wal simuu qabaa jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana jechuun ifa gaha akkaan amma isiniif ibsuuf yaaletti jechuudha. Kanaaf chaanaala yuutuubiidhaa yeroo maqaa isaa moggaaftan wantoota lameen kana sirriitti adda baafadhaa. Viidiyoo har'aatis asuma irratti dhaabna. Viidiyoowwan chaanaala yuutuubii guddisuudhaaf barbaachisan kanneen akkanaati hammaan qabadda isinii dhufutti nagaa rabbii keessa jiraadhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.